واو 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 ما شاء الله تبارك الله gammachuu caaluu gammachuu addunyaa jechuudha haadha ofii arganii simachuun baga gammadde obboleessa keenyaa Naasir Aanulee waaw waaw ma sha Allah tabarakallah mabruuk baga ummaa tantee argitee gammaddee baga rabbiin ummaa tanteeti wal si agarsiisee ummaa ofii jechuun gammachuu caaluu jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota faamilii Orootuu welkaam shamarra fuunii hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii hordoftoota kiyya Oroonni jalqabarraa hanga ammaan hordoftanii maatii naaf taatanii hedduu tokko naaf galatooma umrii dheeraa naaf jiraadhaa bakka yaadda muraada gaa ammallee viidiyoo kiyya laayik sheer gochuun dagatina warroonni haroo taatan immoo viidiyoon kiyya isinitti tole seenaa sabskiraayibii godhaa laayikii godhaa na jajjabeessaa maatii naaf ta'a yuutuub chaanal kun chaanala keessanii egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya karraa waa'ee obboleessa keenya Naasir Aanulee gammachuu isaati jechuu kabajamaa obboleessa keenya kabajamaa nama gaarii namaa jechuudha miidiyaa kanarra maashaallah tabarakallah gammachuu haadha isaa simatee nullee siif gammannee jirra obboleessa keenya baga rabbiin si gammachiisee baga rabbiin turtii hoggaa dheeratiin booda ummaa keetii wal si agarsiisee ummaa ofii jechuun ifa hundaati jechuudha ummaa ofii yoo qabaatte ummiitii du'aayi naa godhi jettee bilbiltee sagalee ishii dhageeffatta jechuudha du'aayin haadhaa waa maraaf namaa taati jechuudha rabbiin hunduma keenya ummaa teenya rabbiin umrii nuuf haa dheeressuu kan qabne immoo rabbiin obsa isiniif haa kennu dhugaadha namatti dhaga'ama hedduu nama dhaga'ama jechuudha osoo anillee ummaa tiyya bira jiraadhee akkanatti ummaa tiyya simadhee osoo anillee ummaa tiyya qabaadhee akkanatti ummaa tiyya simadhee jettanii isinitti dhaga'amu baay'eedha inshaallah warra qabnu rabbiin umrii nuuf haa dheeressu kan hin qabne immoo rabbiin obsa jajjabina isiniif haa kennu haadha ofii jechuun ifa duniyaati yoo haadha ofii dhaban hunduu namatti hin tolu namatti dukkanaa'aa jechuudha kanaaf haati ofii gammachuu jiru addunyaati alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin baga haadhateetiin wasi agarsiise Naasir Aanulee inshaallah rabbiin numara akkanatti nama haadha ofii argee simatee gammadee gammachuu ofii ibsatu rabbiin haa taasisu hedduu tokko nama gammachiisa maashaallah tabarakallah haadha ofii arganii akkana simatu rabbiin hunduma keenya nagaan itti nu haa galchu nama nagaan ummaa teenya argee simatee gammadu rabbiin haa taasisu ummaa ofii warri qabu sirritti jabeeffachuun dirqama jechuudha ummaa ofii baasii haga fedhanillee yoo baasan bilbilanii ummaa ofii yeroo hunda gaafatu haati ofii sagalee nama dhaga'uu feeti ilma kiyya maalirra jira jetti sagalee waallee godhuu fi baattu sagalee keetu yoo dhageette gammachuu addaati jechuudha kanaafuu haadha ofii rabbiin umrii nuuf haa dheeressu yoo haadha ofiitti sagalee isii dhaga'anii gammachuun namallee waa hunda tolti rabbiin umrii nuuf haa dheeressu nama ummaa keenya kaddamatu nama haadha abbaa keenya kaddamate jannata addunyaa akiraa itti milkaa'u rabbiin nuuf haa taasisu inshaallah du'aayin haadha jajjabaa du'aayin haadha waa hundaaf nama tolti haadha ofii qabaachuun immoo gaaddisaa namni haadha hin qabne nama gaaddisa hin qabne haati ofii yoonna namarra jiraatte bakka yaaddoo keellee gidee keellee waa hunda kan kee waan si yaachisu hunda itti himatte du'aa yoo sii goote ummaan tante hormaata guddaadha kanaaf rabbiin warra dhabdan rabbiin obsa guddaa isiniif haa kennu ijoollee ummaa ofii hin qabne hedduu tokko itti dhaga'amaa jechuudha amma Naasir Aanulee turtii waggaa dheeraa irraa ture akkanatti boo'ee haadha ofii simate jechuudha waggaa dheeraa namni biyya namaa taa'u kun dafee haal isatti mijaa'ee biyya ofii galee ummaa ofii daddafeen argu jechuudha rabbiin nu haala nu haa mijeessu nama yeroo gabaabaa keessatti ummii ofii simatee gammadee gammachuu kana argu rabbiin nu haa taasisu wallahi hedduu nama gammachiisaa obboleessa keenya Naasir Aanulee baga gammaddee mabruuk alf siin jennee obboleessa keenya wallahi gammachuu tokko nama dhaga'amaa jechuudha osoo anillee akkanatti ummaa kiyya bira jiraadhee akkanas simadhee gammadee nama jettiin hunda keenya qalbiin jechuudha
akkasii wallaahi rabbiin waliin ittiin nu haa ga'u insha Allah horra dheebuu ummaa hawwii ummaa osoo qabnu rabbiin biyya namaatitti nun hambisini nama daddaffitti galee hawwii haadha ofii hawwii biyya ofii ba'u rabbiin nama mara haa taasisu biyya namaa taa'u keessattuu haadha ofii horortee bilbila bichaan sagalee isii dhaga'u miti osoo gizee maraa bira jiraadhe jetta maaliifi carraatu addaan nama fageessaa jechuudha namni haadha fi ilma ofii gidditu irraa fageessa malee jaalateeti miti jechuudha carraa hojiiti rabbiin fayyaa namaa kenne umrii dheertuu namaa kenne rabbiin immoo walitti nama haa deebisuu carraaqatanii ummaa ofiititti deebi'anii arguun immoo waan guddaadha jechuudha. Akkasittuu ganama galgala bilbilaan ummaa ofii viidiyoo bilbilanii ija keessa laalu akkasitti xiqqoolash namatti jedhaa jechuudha yaanni haga gaafa galanii ummaa ofii kana simatataniititti jechuudha rabbiin waliin nu haa ga'u inshaallah jiruu yoo jiraatte rabbiin waliin nama ga'uun isaa hin hafu jechuudha rabbiin fayyaaf nagaa nuun dhabini rabbiin nagaanii ummateena wal nu hasimachiisu akkanatti boo'ee simate jechuudha ummii ofii turtii waggaa 8 booda waggaa 8 ga'ee jedha odoo ummaatii an argini maashaallah tabaarakallah umaa miti ka rabbiin amma wal si agarsiisee obboleessa keenya Asra'aanolee akka itti boo'ee ummaa ofii simate jechuudha baga rabbii wal si agarsiisee gammachuun isa kana caale hin jiru haadha ofiiti ifa duniyaa tana gubbaati jechuudha haadha ofii jechuun ifa waa hunda namni haadha qabummee maaluma dhabe wannummaan inni dhabe maaltu jira waan rakkattus qabaattus dhabdus dhibamtus haati ofii gara si fiddoon qabdu jechuudha ka biraa garuu osoo dhibamte osoo rakkatte sin barbaadu jechuudha yeroo ati fayyaa qabdu qofa yeroo ati waa qabdu qofa si barbaada malee yoo ati fayyaa dhabde namni achi si laalu hin jiru jechuudha haati ofii garuu ofitti si qabdi yoomuu ofuma si qabdi jechuudha haadha ofiiti jechuu gara si fidduu hin qabdu yoomuu ofitti nama qabanii nama simatanii jechuudha gammachuun haadha addaa jechuudha ni gammachuu haadha hangana jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha yoo homa roobii homa xiqqoo irraa haasa'e malee galanni haadha jechuun waan guddaadha akkasuma Nasir Aanollee gaarii namaati akkasuma haati manaa isaallee hawwiin haati manaa isaallee akkasuma nama gaarii akkuma isaa jechuudha maashaallah tabaarakallah rabbiin umrii siif haa dheeressu ummatantee Nasir Aanollee gammachuu caalu siif gammannee jirra maashaallah tabaarakallah rabbiin haadha teetii wajji umrii dheeraa ammallee siif haa kennu hedduu tokko nama gammachiisaa akkanatti wal argitanii wal simachuun keessan kun hunda keenyayyuu wallahi haadha ofii nama yaadachiisaa jechuudha yeroo isin akkanatti bootanii waliin maramtanii wal simattan san haadha keenya yaadannee jechuudha inshaallah rabbiin nullee nama gaaf tokko akkanatti ummaa ofii simatu rabbi nu haa taasisu egaa hordoftoota kiyyaa gammachuun obboleessa keenya gammachuun Naasir viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata hundumti keessanuu isinitti dhaga'ama hin beeka namni haadha ofii haadha hin qabne akkuma dura jedhe sallam isinitti dhaga'ama ka qabdullee akkanuma anillee osoo ummaatii akkanuma argee simadhee jettee qalbiin nama yaaddi jechuudha ولكن ما القدر إن شاء الله غاف ربي جده إن شاء الله اتقوني نفو ربي أمري نديرسي ولين هاجو إن شاء الله نولي غاف تكوني سيمنا أو بلسكينا جمعتون إساء هاد وفي سمتي نولي أمهاتنا نيادة جيسة جتورا إن شاء الله غاف ربي جده هندوني تاتي إن شاء الله إذن ربي ديني ربين فياه نجانو كنّي عمري إرتونو كنّي ولين نهاجو أكسي إجار دفتوتك يا فيديو كي كان أرى كان فكاتا أجا فيديو براتي ولتدي بنوتي ترتي جاري سنين جرا فيديو كي يو سنتي تلمو لايك بتشو هندقتنا شير بتشو هندقتنا فيديو babbareeda akkana namatti tolu kana kaha seenaa haadha ofii nama yaadachiisu kana rabbiin haadhateen umrii nu dheeressee nagaa itti nu haa galchu
haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii isiniin jedhee jira. Obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu baay.